jaalalli maali jedha. Jaalalli ilma namaatiif gammachuu qofa osoo hin taane qormaata cimaa fi darara hangana hin jedhamnetu jaalala keessatti nama mudachuu mala. Addunyaa kana irratti kan wal jaalatee wal argatu namoota muraasa. Inni kaan wal jaalatee osoo immoo waliif bu'u jiruudhaan addaan fagaata. Inni kaan ammoo jaalala dhugaan qabame jaalalli isaas gatii dhabee akkuma onneen isaa madooftetti hafa. Namni tokko tokko hiikaa jaalalaa yemmuu kennu fedhii onnee irraa maddee deebii wal biratti argamu kajeellaa ijaan ilaalanii garaa keessatti jaalalaan raafamu jedha. Jaalalli inni lammaffaan ija isaa yemmuu dhaansisu jaalalli jaamaadha jedha. Isa kaan biraa ammoo gurra isaa turuudha. Kanaaf jaalalli duudhaadha jedha. Jaalalli dandeettiin kamiyyuu kan itti hin hir'annee fi jireenya dhugaan dirqama barbaadamee hin argamu. Obsaa fi dhugaadhas balleessaa yookaan yakka lakkaa'amaniif osoo hin taane dhiifamaaf of qopheessa. Jaalalli dhugaan gara laafessaa fi arjaadha. Badii hin argu, miidhama hin argu. Jaalalli dhugaan qormaata kamiyyuu, miidhamuu kamiyyuu, caba kamiyyuu dandamachuuf humna qaba. Jaalalli dhugaan uumamaaf kabaja kenna. Jaalalli dhugaan dhokachuu hin danda'u. Jaalalli dhugaan eenyummaa eenyurraa fudhachuu hin danda'u. Ofiif humna qaba. Bakka jiru turuuf dandeettii qaba. Jaalalli dhugaan dhugaa ofii isaa malee dhugaa ormaa hin hordofu. Jaalalli dhugaan hojii isaa, gahee isaa, xiyyeeffannaan isaa jaalala qofa. Jaalalli dhugaan hundee isaa kan jabeeffatu jalqabaa kaaseeti malee faayidaaf hin fiigu, hin ariifatu. Jaalalli dhugaan haga kenne fudhachuuf hin eegu. Haga qabu kennuun boqonnaa isaati. Deebii kennaa isaa hin fedhu. Jaalalli dhugaan liqaa miti. Jaalalli dhugaa argachuuf dhabuun isaa hin jijjiiru. Obboleessa koo jaalala bituu hin yaalan. Jaalalli isinaa bituu malee. Yeroo fakkaataa keessatti nama lama yoo jaalatte filannoon kee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaalatte ta'uu qaba. Sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaalatte ta'ee isa lammaffaa onneen kee hin keessummeessisu ture. Jaalala jechuun bareedina barbaaduu miti. Faayidaa barbaaduu miti. Ija yookaan fedhii foonii barbaaduu miti. Yeroo fayyaa qabanii fi yeroo gammachuu qofa waliin wal hammachuu miti. Waan jaalatamteef jaalachuu miti. Namoonni wal jaalateef jaalachuu miti. Waan si biteef atis guyyaa eegdee liqaa deebisuuf miti. Bifa nama sanaa ilaaluu miti. Qabeenya barbadu ilaaluu miti. Jaalala dhugaa jechuun waan hundarraa qulqulluu kan ta'e fakkeessuu osoo hin taane dhugaa jaalalaatiif hiyyeessa filachuun boru wajjin horatu. Yeroo gaddaa gammachuu rakkina wal bira dhaabbachuu kan ofiif hin argamu nama sanaaf hawwu. Obboleessa keetiif dabarsitee lubbuu kee kennu. Rakkinni har'a obboleessa kee yookaan jaalalli kee irra ga'e boru akka sarara beektee har'a rakkinna isaa hirmaachuu qabda. Nama jaalatteef kabaja iftoomina kennuu qabda. Kana hunda cabsitee jaalalatti deemta taanaan jaalalichi hundee hin qabu boruu buqqa'a. Jaalalli humna dhiira tokko durba isaaf addaan baatee qophoofte yookaan durba tokko dhiira ishee dhumaaf qophaa'e tokko qofa hawwudha. Jaalala sadiitti qoodee isin dhiyeessaa nafaan bu'aa isiniin jedha. Tokkoffaan jaalala obbulummaa, lammaffaan jaalala ho'aa, sadaffaan jaalala miiraa, arfaffaan jaalala fakkaataa, shanaffaan jaalala sababaa, jahaffaan jaalala gowwaa, torbaffaan jaalala tarkaanfataa, saddeetaffaan jaalala oolmaa, saglaffaan jaalala taphaa, kurnaffaan jaalala duwwaa, 11ffaan jaalala ofittummaa, 12ffaan jaalala hiriyaa, 13ffaan jaalala hangabbaa jedha. Gosoota jaalalaa kanneen hiikaa isaa kutaa itti aanu isiniif dhiyeessaa.